jaan dhaabbanne dhukkuba keenya hiikkachuu danda'u nurra jiraata. Gaafa lafti gubattu wal bira dhaabbanne gaafa lafti qabbanooftu deebinee wal dararra yoo taane waan kaleessaa dagannee quuqamaa fi aantummaa saba keenyaa daganna yoo taane hin ta'u. Har'as abbaan barbaade kan inni hubachuu qabu. Wanti Oromoon hin feene nuti fe'uu hin dandeenyu waan Oromoon hin jaallanne nuti jaallachuu hin dandeenyu nuummalu hin ta'u. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmad iftoomaa fi haqummaa hawaasa bahaaf kabajaa fi ulfina addaa qaban ibsuun kutannoo fi murannoo qabsoo sabaaf qaban himuun. Maatii keessa galuu koo kan natti agarsiise maqaa waamtanii waa'ee kanaa baruu barbaanna jechuun keessan eenyummaa keessan agarsiisa waan ta'eef lapheen koo fayyuusaa gammachuu koon isin ibsu barbaadu. Oromiyaa keessatti gidduu kana olola guddaatu jira. ODP osoo hin taane Abiy aantummaa Oromoo hin qabu. Abiy dhimma Oromootaa dagatee jira. Abiy kaayyoo ganamaa dagateetu orma gammachiisuuf fiigaa jira. Kana olelli jiru ani immoo waa tokkoon isinitti barbaadu. Rabbi ummatni Oromoo aman, Rabbi ummanni Harargee aman hafaradu. Inna faradu firdiinsa anaafis warra odeessaniifis inuma laalla waliin jechuudha. Sirna federaalaa dhugaa fi haqaa biyya kanatti ijaaruufis hifaata malee hojjechaa jiraachuus himan. Sirna federaalaa sirna dimokiraatawaa dhugaa ta'e ijaaraa jirra isuma ijaara. Kan duraa'oo hin diigna maqaa diigna yaada diigna caaseffama diigna sun diigamuu baannaan injifannoon hin jiru. Akka sun hin diigamneef warri jalaa diigamuudhaaf jedhe garuu achi duwwaa osoo hin taane Oromoos gowwoomsaa jirti waa lamaan. Xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mahaammadiifis mootummaan eegumsa gochaa jiraachuus ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmad sirnicha irratti kan himan haalootaa fi jechootadha. Jawaar addatti jalqabarraa hanga har'aa kan eegaa jiru mootummaadha. Yoom nu gaafattanii eegumsa ramadaa fi eegamuu qaba jettanii nu gaafattanittu. Jawaar immoo eegumsi na barbaachisaa na eegaa jee nu gaafatee jira. Nuyi kan eegaa jiru maaliif akkaataa kanaan akka hin taane wal qeequu barbaada. Nutu miidhamuu danda'a jedhee awwaluma gaafa galeerraa kaasee eegaa kan jiru nuyi. Eeguu duwwaa miti isa caalaas waa baay'ee kaasuu hin danda'amu.